murtoowwan haqaa fi seera qabeessa ta'e kennuu, imaammataa fi tarsiimoo baasuu fi karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa qopheessuuf ragaawwan istaatiksii fi bu'uura hawaasummaa murteessaadha. Ragaa qulqulluu fi wayitaawaa bu'uura hawaasummaa argachuu fi akka rakkoo hawaas dinagdee biroo biyyoota guddachaa jiran keessatti hanqinni ragaa bu'uura hawaasummaa qulqulluu fi wayitaawummaa argachuun rakkoo ture. Biyya keenyatti rakkoo gama kanaan mudachaa ture furuuf sirna galmeessa ragaalee siviilii misoomsuu hojiirra oolaa jira. Kanaanis ejensiin galmeessa siviilii akka hundaa'u ta'e. Namni heeraa fi labsiiwwan adda addaatiin mirgoota kennaman isa kana mirkaneeffachuu yookaan immoo murtoowwan seera qabeessaa fi haqa qabeessaa kennuudhaaf ragaan yookaan immoo ragaawwan galmeessa siviilii irraa maddan bu'uuradha. Baay'ee barbaachisoodha. Akkasumas imaammataawwan tarsiimoowwan adda addaa kanaan bira darbee immoo karoora yeroo dheeraa giddu galeessaa fi gabaabaa baasuudhaaf ragaan galmeessa siviilii irraa maddu baay'ee murteessaa ta'uu isaati. Kanaan alattis qorannoowwan adda addaa sirchiiwwan adda addaa gaggeeffamu keessaayyuu ragaan asirraa maddu ragaa hawaasummaati, ragaa diimogiraafiiti. Ragaawwan kun immoo ragaan hawaasummaa fi diimogiraafii asirraa maddu dhimmoota amma jedhu kanaaf baay'ee murteessaadha waan ta'eef ragaa kana akka naannootti akka qabaannuuf akka biyyaattis gaheen Oromiyaa ragaa kana maddisiisuu keessatti qabu guddaa waan ta'eef ejensiin kun akka dhaabbatu ta'ee jira jechaadha. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa federaalaa aangoo bu'uura labsii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa fi waraqaa eenyummaa biyyaalessaa lakkoofsa 760 muraa 2004 keeyyata 70 muraa 2 sirni galmeessa siviilii bu'uura seeraa akka qabaatu ta'uun labsame. Akka naannoo Oromiyaattis labsii kana bu'uura godhachuun dambiin utubamee ejensichi sirnoomee hojiirra oole. Sirna galmeessa siviilii akka biyyaatti kanaan dura bittinnaa'ee magaalota manneen korfeessaa fi darbee hojjetamaa ture. Waan muraasa irratti hojjetamaa ture. Isa kana sirna akka qabaatu, sirnoomee akka deemu, bu'uura seeraa akka qabaatu, qaama kana akka biyyaatti qindeessuu fi hoogganu qabaachuu qaba jedhee labsiin kun bahee jira. Akka naannoo keenyaattis labsii kana bu'uura godhachuudhaan bara 2006 dambii 100 lakkoofsa 169 muraa 2006 kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa dambii itti baasuudhaan ejensii kana akka naannoo Oromiyaatti dhaabee jira. Maaliif dhaabbatee kaayyoo isaa jennee ilaallu bu'uuruma labsii federaalaa sanaa fi rakkoo ragaa qulqulluu amansiisaa fi waqtawaa akka biyyaatti ragaawwan kanaan dura turan yookaan lakkoofsa uummataa manaa waggaa 10 darbee samuuda sarvee adda addaa waggaa 5 waggaa 2 darbee gaggeeffamu alatti ragaa madda ragaa biraa barbaachisee waan argameef akkuma biyyaattis labsii sanarratti akka naannoo keenyaattis dambiin kun dhaabbatee ejensiin kun dhaabbatee jira. Inni guddaan ifinni murteessaan kaayyoon kana ragaa qulqulluu akka biyyaatti waqtaawaa fi amansiisaa ta'e akka naannoo keenyaatti akka qabaannuuf kan ejensiin kun dhaabbate. Gurmaa'insaan naannoo irraa eegalee hanga sadarkaa gadiitti diriiruun hojjechaa jira. Galmeessa siviilii sadarkaa gandaatti ijaarre. Kanarra kaanee hubannoo isaa gara uummata bal'aatti gadi buusne. Kanaaf isarraa kaanee hawaasa keenya haga gandaatti gadi buune haga gareetti haga zooniitti mariisaa bal'inaan mariisinee kanarraa faayidaa qabaachuusaa uummanni keenya beekee jechuudha. Waggoota kurnan darban kana argaa dambii kanaan dhaabbatee ejensiin kun jijjiirama guddaatu jira. Calqaba gahee fi itti gaafatamummaa kenname hojii galmeessa siviilii sirnoomsuudha. Sirna akka qabaatu. Gurmaa'insa akka qabaatu seera irratti dhaabbatee akka hojjetu hojmaata akka qabaatu hojjechuudha. Inni kun matuma isaatiin milkaa'ina guddaadha. Because institutionally hoogganamuu qaba waan ta'eef inni kun akka naannootti gurmaa'insa akka qabaatu ta'ee jira. Naannoo irraa qabee hanga gandaatti hojiin kun ganda irratti hojjetama waan ta'eef hanga gandaatti gurmaa'amee naannoo Oromiyaa guutuu irratti akka
hojiin kun eegalamu ta'ee jira. Kun milkaa'ina guddaadha. Ejensichi erga hundeeffame ga'ee fi itti gaafatamummaa kenname bu'uureffachuun hojiiwwan galmeessa siviilii, taateewwan dhalootaa, gaa'ilaa, hiikkaa gaa'ilaa, du'aa fi guddifachaa galmeessuun ragaa qulqulluu fi amanamaa ta'e argisiisuu danda'eera. Hojii waggaa darbee bara 2017 persentii 103 xumurree jechuudha kan aanaa keenyatti karoora qabanneerra. Ka duraaniin persentii isaa persentii 20 waggaatti 20 olii hin darbine waggaa darbee keessatti persentii 103 xumurree akka godinaatti sadarkaa tokkoffaa raawwannee jechuudha. Karoora allaayimentii sadarkaa naannootii kenname haala qabataa magaalaa keenyaatiin aanaalee 12 sadarkaa magaalaa keenyaatti jiran hundaaf qoodamee guyyaa guyyaadhaan hojiin kun hojjetamaati jira. Karoora keenya faanaas yoo ilaallu akkaataa barbaachisummaa isaatti kan deemaa jirruu fi dhaqqabummaa tajaajila abbaa dhimmaa faanaas hojiin guddaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Taateewwan dhalootaa, taateewwan gaa'ilaa, taateewwan hiikkaa gaa'ilaa, taateewwan du'aa fi akkasumas guddifachaa gara taateewwan gara guguddaa 5 naannoo keenyatti kanaan dura galmaan ni galamni isa kana galmeessuudha. Ragaan galmaa kan immoo qindeessanii kurfeessanii kaa'uudha. Kan biraa ragaawwan taateewwan galmaan kan immoo qaama dhimmi ilaalu gandarraa jalqabee hanga federaalaatti kan deemu waan ta'eef dabarsuutu jira. Isa kana hojiin hojjetamaa ture. Madda odeeffannoo sirrii fi ragaa qabatamaa ta'uun tajaajila nama dhuunfaa fi mootummaa kennuuf ragaa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e maddisiisuun fayyadamummaa qaamolee hawaasaa mirkaneessuuf bu'uura ta'uun tajaajilaas jira. Ragaawwan kun qaama dhimmoota adda addaatiif qaama biyya alaatti namoota socho'aniif dhimmoota tajaajila adda addaatiin barbaadaniif mirkanaa'uu qaba waan ta'eef isa kana hojii mirkaneessaa bal'aatu hojjetamaa jira. Kana alattis hojiin daddabarsaa gandarraa qabee maanawaalee hojjetamaa ture kurfeessuudhaan qindeessuudhaan hanga federaalaatti sadarkaa aanaa sadarkaa godinaa sadarkaa naannootti qindaa'ee ji'a ji'aan dhaabbata tajaajila immigireeshinii fi lammummaadhaa akkasumas tajaajila staatiksii federaalaatiif ji'a ji'aan kan darbaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Ejensichi sirna galmeessa ragaalee siviilii dijitaalessuun moosaajii misoomeen kenna tajaajilaa isaas fooyyessuus danda'eera. Hojimaata galmeessa siviilii waraqaa irraa gara sirna dijitaalaatti ceesisuun tajaajila saffisaa fi dhaqqabamaa ta'e kennuu irratti argama. Kanaanis taateewwan yeroo seeraan taa'e keessatti galmeessuun danda'ameera. Kana dura ragaa manuwaaliidhaan kennaa turre kaarbooniidhaan harkaan barreessineeti kan namaa kennamu iddoo afuritti kan inni barreeffamee kennamu jechuudha. Baay'ee manuwaalii sun baay'ee dadhabbiis qaba. Amma karaa siistamaatti kan jijjiirame jechuudha. Siistamaan daqiiqaa 5 keessatti nama tokkoof galmeessinee xumuruu hin dandeenye sa'aatii kanatti jechuudha. Siistamni baay'ee tajaajila si'ataa, ariifataa fi saffisaan baay'inaan illee galmeessuudhaaf kan nama tajaajiludha jechuudha. Saniif siistamaan waan galmeessaa jirruuf baay'ee bareeda waan jedhu qaba jechuudha. Siistama duriirraa manuwaalirraa siistamni amma dhufe kuni siistama bareedudha. Kana dura yeroo manuwaalii ture sanitti hojjetaadhaafis rakkoodha yeroo sana jechuudha. Amma harki nama dhukkubutti paadii 4 hojjetama. Amma immoo siistamaan hojjetama waan ta'eef uummataafis nama hojjetu saniifis siistamni amma dhufe kuni bareeda jechuudha. Uummataaf rakkoon isaa hin deddeebi'a uummanni yeroo sana. Amma hojjetaan tokko guyyaatti nama 20 yoo hojjetu hawaasni nama 60 yoo ta'e hawaasni 40 tajaajila argatu jechuudha. Amma immoo hawaasni dhufe sun osoo hin deebiin hundumtuu onlaayinii ta'e piriinti ta'eeti jechuudha kan kennamuufi. Saniif baay'ee garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Manuwaalii fi siistama haaraa dhufe kana wal bira qabnee gaafa laallu. Kanaan dura manuwaaliidhaan hojjetamaa ture bakka itti baataa yookiin immoo bakka talaallii itti kennamu achitti kennama. Erga meeshaan kun dhufu dura manuwaaliidhaan achitti kennamaa ture. Amma immoo gara teekinooloojiitti gara meeshaa kanatti erga gallee booda galmeessa waloo keessa waan galeef siistamni kun galmeessa waloo hospitaala wajjin
biiroon keenya walii mallatteessee hojii keessa waan galeef hospitaalli illee akkuma deessisee waraqaa beeksisaa barreessee mallatteessee gara keenya ergaa. Abbaan dhimma immoo waraqaa beeksisa san qabatee dhufaa. Waraqaa beeksisa sanirraa hundoofnee sistema develop ta'e kanarratti galchinee waraqaa dhalootaa abbaa dhimmaaf hin kenna jechuudha. Kanaan dura hojiin eejensii galmeessa sibiilii hojjetamaa kan ture maanuwaaliidhaan ture jechuudha. Maanuwaaliidhaan gaafa galmeessinu galmee kabajaa guddaatu jira. Waraabbii afuriin kaarbooniidhaan hojjetamaa ture jechuudha. Inni kun harkas nama dhukkubsaa tajaajila si'ataa kennuu wajjin wal qabatee baay'inaan qulqullinaan ariitiin galmeessuu wajjin wal qabatee rakkoo guddaatu ture jechuudha. Rakkoowwan kana dura turan keessattuu haalataan galmeessa siivilii kana dura ture maanuwaalaan kan ture gara dijitaalaatti ce'uu isaatiin kenna tajaajila kenna irrattis fooyyee guddaa kan agarsiisaa jiru ta'uu isaati. Raawwiin kennas akkaataa hojichi mana hojii barbaadu sanaan kan deemaa jiruu fi dhaqqabummaa abbaa dhimmaa kennas kan dabalaa dhufe ta'uu isaati. Inni biraa immoo ragaa qulqulluu wajjin wal qabate ragaan nuti qabannu mootummaadhaaf galteedha waan ta'eef jechuudha. Ragaan keenya karooraaf giddarama tarsiimoo imaammataaf istaatiksiidhaaf tajaajila haqaatiif bulchiinsaafis waa hundaafuu hin barbaachisaa waan ta'eef ragaa qulqulluu kana maddisiisuu faana gaheen waajjira keenyas guddaadha waan ta'eef bifa kanaan teeknooloojiidhaan ta'uu isaa tokkoffaa tajaajila saffisaa akka kennu taasisee jira. Abbaan dhimmaa keenya sa'aatii muraasa daqiiqaa muraasa keessatti tajaajila argatee akka deemu lammata baay'inaan ariitiin qulqullinaan galmeessuudhaaf nu deeggaree jira waan. Maanuwaalii barreeffama adda addaatiin dhimmoota garaagaraatiin rakkataa ture sanirraa amma karaa salphaa ta'een maanuwaalii manaajeriin yookaan qondaala galmee kabajaa ba'atee waraqaa ba'atee as fiduu fi galmee ba'atee as achi baasuu kanarra hafee achitti galmeen kennamaa jira. Isa kanallee wal qabatee haala itti fayyadama isaas gandoota carraa kan argate keessatti manaajeroon hojii salphisee karaa salphaa ta'een keessumayyuu taatee dhalootaatti xiyyeeffatanii buufata fayyaa keessatti hospitaala keessatti hojiin hojjetamaa jiru hojii fooyyee qabachuun danda'ama jechuudha. Itti fayyadamummaa isaas fooyyee kan qabu ta'uusaa kan nama agarsiisu ta'uusaati. Inni kun fedhii uumeera amma hawaasa birattis gandoota birattis maaliif nuuf hin kennane gara waraqaarraa garanatti gara teeknooloojiitti maaf hin ceene kan jedhu kun fedhiin hawaasa keessa jiruu fi caasaa kenna sadarkaa gandaa hojii kan hojjetu irrattis gaaffii kan uumaa jiru ta'uu isaati baay'ee fooyyee qaba. Amma gara teeknooloojiitti kan shiifti godhaa jirru akka ejensii galmee siivilii Oromiyaatti hojii maanuwaalii san dhaabnee gara teeknooloojiitti ce'uu qabna jennee murteessinee waggoottan lamaan darban kana sirnaan itti deemaa jirra. Haga ammaattis gara gandoo 2152 bira qaqqabnee jirra. Siistamni kun moobaayiliidhaan kan hojjetu yeroo ammaa immoo hawaasni keenya irra baay'een keessattuu hojjetaa mootummaa sadarkaa gad jirus mobaayil divaayisii kanatti fayyadamu isumaan fayyadamanii galmeessuu danda'u jechuudha. Yeroo gabaabaa asitti gara hojii dijitaalaayizeeshinii hojjetameen gara miliyoona 2tti kan siqu hojii automationiidhaan duraan maanuwaaliin hojjetamaa ture gara dijitaalaayiz gochuudhaan of ammeessuudhaan akka galmaa'u ta'ee jira jechaadha. Inni kun hojii galmeessa siviiliitii wal qabatee taatiiwwan shanan cila kaasaa ture sanarratti hojii hojjetamaa ture. Kuni seenaan ejensii kanaa keessatti yeroo jalqabaatiif hojii bal'aa akkasii teeknooloojiidhaan kana keessaa gara parsantaa 52 kan ta'u teeknooloojiidhaan yookaan immoo dijitaalaayizeeshinii sirna dijitaalaayizeeshinii Oromiyaa CRC an jedhuun hundeessuudhaan isaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kuni milkaa'ina guddaa akka naannootti argame jechuun danda'ama. Ragaawwan galmaa'us karaa qulqullina qabuun akka hojjetamuu fi sirna galmeessa siviilii beekumsa irratti hundaa'ee akka jiraatu dandeettii raawwachiisummaa qooda fudhattootaa fi dhimmamtootaaf kennuun tumsa hojii galmeessa ragaalee siviiliif taasifamaa ture milkaa'aa ture. Kanaanis milkaa'inoonni gaariin argamaniiru. Shinii kanaan dura kennaa turre irratti bu'aa baay'ee qaba jechuun walirkaa fuusan haardi kooppii naasiif achi deemuun jira. Amma garuu waan hubannoo arganne irraan kaanee hojimaata jiru nu salphiseera wanti kun kan jedhu hubanne jechaadha. Kanaan dura waraqaadhaan galmeessa ragaa
dhalootaa fi galmee ragaa du'aa kan jedhuuni haardi koppii yookaan immoo waraqataan kennaa turre jechuudha haadholii yookaan maatii daa'imman sanaatiif. Amma garuu gara siistemaatti jijjiirameera waan ta'eef siistemni kun baay'ee bareedaadha yaada. Leenjii kanarraa kan hubanne akkaataa siistamicha keessa akkamitti akka galuu qabnu hubanneerra. Siistemni kun didiriiree immoo kan nu keeguu ga'u akkamitti akka fayyadamuu qabne hubanneerra jechaadha. Siistemni kun hanga gandaatti gadi diriiruunsaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Maaliif sa'aatii argametti daa'imni dhalate tokko guyyaa 90 keessatti ragaan galmaa'ee galmeessa ragaa sana bira akka ga'uu fi baay'ee murteessa. Ragaawwan qulqulluu amansiisaa ta'e asirraa madduu qaba waan ta'eef ragaawwan wannoon taateen galmaa'u kun of eeggannoodhaan qulqullinaan galmaa'uu qaba waan ta'eef isarrattis yeroo yeroodhaan qulqullina isaa eegee akka galmaa'u leenjii kennuudhaan hubannoo uumuudhaan dandeettii raawwachiisummaa uumuudhaan hojii bal'aa hojjetameen qulqullina isaa irratti akka naannootti gara parsantaa 99.7 kan ta'u qulqullina isaa eeggatee akka hojjetamu raga'ee jira. Naannichatti hanga ammaatti taateewwan miliyoona 11 ol galmaa'uus danda'eera. Waggootan kurnan darban kana keessatti keessumaa 2010 irraa jalqabee yoo ilaallu hanga ammaatti akka naannoo Oromiyaatti taateewwan miliyoona 11 fi 540 ta'u galmaa'ee jira jechuudha. Almost kuni hawaasa naannichaa keessa gara parsantaa 30 oolan ta'u tajaajila kan argateera kan jedhudha kan ragaan kun agarsiisu. Seektaraalee qooda fudhattootaa waliinis hojiin fakkeenyummaa gaarii qaban hojjetamaniiru. Nootifikeeshinii yookiin immoo waraqaa beeksisa dhalootaaf du'a jarri kennan irratti hundoofneetu galmee kana gaggeessina. Warri biroo warra akka mana murtii, warra akka abbaa taayitaa saayinsii fi teeknoolojii, warra akka dhaabbilee amantii, dhimma dubartootaa kan kana fakkaatan abbaa langaa hundinuu galmee kana keessatti qooda mataa isaanii qabu jechuudha. Galtee kennuu, uummata barsiisuu waan adda addaa irratti jechuudha. Keessumattuu yeroo ammaa kan irratti xiyyeeffannee hojjetaa jiru warra galtee kennan irratti. Jara keessaa tokko dhaabbilee fayyaati. Hospitaala keessattis hojiin kun akka eegalamu ta'ee jira jechuudha. Hanqinaaf cimina inni qabus hordofnee sadarkaa fooyya'aa ta'een hojii raawwachuuf bu'aa qabeessa ta'uu isaa irratti erga walii gallee booda bara dhufu kan ammoo muuxannoo sanarraa kaane gara hospitaalotaa fi buufata fayyaa 88 ta'anu daballee irratti hojjechuudhaaf qophii guddaa gochaa jirra jechuudha. Nuyi buufata fayyaa keessatti yookiin hospitaala keessatti taabileetiidhaan galmee kana kan gaggeessinu. Taabileetii sanaan akkamitti siistama fayyaa wajjiniin walitti finnee nootifikeeshinii san akkuma uumameen yeroo siistamaan akkamitti nootifaayi gochuun danda'ama kan jedhu san. Biiroon Fayyaa Oromiyaa waliigalteen walii qabnu hariiroon waliin hojjechuu qabnu maalidha? Dhimmoota hojii isaan hojjetan keessaa ragaa dhaloota wal qabatu barzi nootifikeeshinii fi ragaa du'aatiidhaan wal qabatu kan dhaabbilee fayyaa keessatti du'an dhaabbata fayyaa keenya keessatti haga dhalatanitti ogeeyyiin da'umsa san hojjetan ragaa kana guyyaa dhalootaa, sa'aatii dhalootaa, saalasaa, umrii maali wal qabatee jiru hunda akkuma deessisaniin galmeessanii siisteemarra akka galchaniif. Kun egaa manni sun dhaabbata fayyaarra yoo deeme haadha san hin argatu, maatii san hin argatu, hojiillee hin salphisaa, ragaa qulqulluu argatta, ragaa soorsii jalqabaa abbaarraa argatta waan ta'eef hojiillee yeroo dheeraa fudhachuudhaaf baay'ee tammallee baasuudhaaf baay'ee barbaachisa waan ta'eef kan doomina karaa kanaan hojjenna jenneetti kan itti galle isaanis ogeessa teeknishaalaa hospitaala keenya keessatti buufataalee fayyaa keenya keessatti kan karaa dhimma kana hordofu kana deeggaru ramadanii nu waliin hojjetaa. Egaa dhaabbileen fayyaa keenya hundi keellan fayyaa, buufanni fayyaa, hospitaalonni daa'imman kamuu akka dhalataniin ragaa qulqulluu haadha irraa fuudhanii yeroo sanitti galmeessuudhaan siisteema irraa akka galchan. Amaluma isaatiin hojiin galmeessa siviilii hojii seektara tokkoon hojjetamu miti. Qindoomina qaamolee adda addaa barbaada. Irraa gadees cinaattis qindoomina guddaadha kan inni barbaadu. Caasaa keenya gajjallaan gandaatti hojii hojjetamu waan ta'eef sadarkaadhaan qindoomina baay'ee walitti dhufeenyaan hojii hojjetamuu qabudha. Akkasumas immoo seektaroota kanaa alatti jiran immoo qooda qabaattota hedduudha kan qabnu. Keessumaa
ragaan taatee dhalootaa fi du'aadhaa maddu ragaa gama eegumsa fayyaatiin yookaan immoo biiroo fayyaatiin yookaan dhaabbilee fayyaatiin kennamurraa wal qabata. Keessaayyuu dhaloota yoo laallu waraqaa beeksisaa jedhamu daa'imni tokko mana yaalaatti innaa dhalatu waraqaa beeksisaa waa'ee daa'ima sanaa kan ibsu haxinnaatu daa'imni sun eenyurraa dhalatee eessatti dhalatee eenyutti deessisee akkasumas immoo giraama meeqa qabatee dhalatee kan jedhu odeeffannoo gabaabaa kan qabu waraqaa beeksisaa irratti galmaa'ee warra galmeessaa yookaan immoo qondaala galmee kabajaadhaaf dhiyaatu qaba. Isarra dhaabbateeti kan guutuu ta'e galmaa jennee kan amannu. Kanaaf isaan wajjiniin baay'ee hariiroo guddaadha kan qabnu. Keessumaa waggoota muraasa asitti hojii bal'aa qindoominaan hojii waliin hojjechuudhaan eegalame hanga member of understanding waliin mallatteessuudhaan hojii galmeen kun kanaan dura gandoota duwwaa irratti kan inni galmaa jiru. Hojii kana saffisiisuudha keessaayyuu akka ragaan qulqulluu irraa argamuu danda'utti dhaabbileen fayyaa keessatti hospitaalota keessatti galmeen eegaluu qaba jennee hospitaalotaa fi dhaabbilee buufataalee fayyaa muraasa dabalatee gara 115 irratti yeroo ammaa kana qindoomina biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa waliin uumameen galmeen kallattiidhumaan daa'imni dhalate duuti taateen du'aa hospitaala keessatti ture kallattiidhumaan achuma keessatti galmeensaa kan raawwatamu ta'uu isaati. Kanaaf isaa wajjiniin hariiroo guddaa fi walitti dhufeenya guddaadhaan hojjetaa jirra. Kana bira darbuudhaan immoo waan amma gajjallaatti hojjetamaa jiru kunis akkamitti hojjetamaa jira. Cimina maal qaba hanqinaalee maaltu jira rakkoo maaltu isa qunnamaa jedhu immoo hordoffii waloo waliin qabna. Isa wajjiniin kurmaanaan akkaatuma barbaachisaa ta'ettis immoo jidduudhaanis tiimii yookaan immoo garee dhaabuudhaan gadi bu'amee hordoffiif deeggarsi kan taasifamaa jiru ta'uu isaati. Kan hordoffiin gaggeeffamaa jiru ta'uu isaati. Kana alattis mana murtii waliigala Oromiyaa wajjiniin caasaalee manneen murtii fi shari'aa wajjiniin hariiroo guddaa qabna. Keessaayyuu taatee guddifachaa fi taatee hiika gaa'ilaa murtoo isaan kennan irra dhaabbanneeti kan galmeessuu qabnu waan ta'eef isaa wajjiniin wanti mana murtii idilee fi shari'aa biratti murtaa'isuun nu biratti dhufee akka galmaa'u hariiroo uumuudhaan waliin hojjechaa jirra. Leenjii karaa leenjiitiinis karaa adda addaatiin deeggarree hubannoo guddaan uumamee amma hojiin gama sanatti hubannoo murtoon achitti kennamu dafee akka nu qaqqabuu fi nu biratti yeroo isaa eeggatee waqtii isaa eeggatee akka galmaa'u godhamaa jira. Kana alattis biiroo barnoota Oromiyaa wajjiniin galmee barattoota keessaayyuu hawaasa guddaadha manneen barnootaa keessa hin jiru. Yeroo ammaa kana barattoota gara miliyoona 12 gara 13 siqutu yeroo ammaa kana barataa jira akka naannoo Oromiyaatti. Isaan kun hubannoo akka argatan maanuwaalii akkaataatti leenjiin irratti kennamu hubannoon kennamu manneen barnootaadhaaf dokumentii qopheessinee gadi buufnee jirra karaa biiroo barnoota Oromiyaatiin. Kana alattis immoo barnoota ijoolleen 0 kilaasii galan bu'uura boruu barattoonni bu'uura boruu tajaajila kana tajaajila galmeessa siviilii argatanii bu'uurumarraan ragaa kana ragaa dhaloota waraqaa ragaa dhaloota qabatanii akka galmaan gochuudhaaf carraaqii barana yeroo jalqabaatii fi akka Oromiyaatti irratti walii galamee jalqabamee karoora gara barattoota 600 galmeessuu qabannee almost gara 100 kana raawwannee jirra. Isa kana bu'uura gochuudhaan immoo waggoota taanan kana barattoota naannoo Oromiyaa keessatti jiran aksesii kan akka argatan carraa kan akka argatan hariiroo jara biiroo barnootaa wajjin uumneen qindoomina isaa wajjin uumneen akka waliin hojjennu godhamaa jira. Kan biraa biiroo hawaasummaa fi hojjettoota wajjiniinis akkaatuma kanaan keessaayyuu afooshaalee adda addaa karaa isaanii qindaa'amanii achitti gurmaa'in isaanii karaa kallattiin karaa sana waan ta'eef isa wajjiniin akkasumas memorandum of understanding waliin uumuudhaan isa wajjiniin karaa taateewwan dhalootaa taateen du'aa gaa'illis karaa isaan biratti keessaa afoosha biratti innaa galmaa'u dursee gara ragaa kana ragaa galmeessa siviilii akka qabatanii galmaan gochuudhaaf carraaqii guddaa godhamaa jiruun magaalota keessatti
bu'aan gaariin mul'achaa akka jiru argaa jirra. Isa kana bal'isuudhaaf waliin hojjechaa jirra. Keessaayyuu kolleejjii bu'uura hawaasummaa irratti leenjii kennan bishooftuutti argamu irratti hariiroo uumne kaarikulamii isaanii keessa galee akka leenjiin illee hawaasa namoonni leenjiidhaan baran akka hubannoo argatan leenjii kana argatan gochuutti jirra. Waliin leenjii kana kennaa turre. Kunis bu'aa gaarii qindoomina uumuudhaaf hojii hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Kana alatti immoo sadarkaa aanaa fi sadarkaa gandaatti hojiin kun hawaasa keessatti hojjetama, gandatti hojjetama. Abbootiin amantaa, jaarsotiin biyyaa, namoonni beekamoon abbootii gadaa haati siiqqee dhimma kana sirriitti beekanii hawaasni tajaajila kana dhufanii akka argatan gochuudhaaf isaa wajjiniinis carraa argametti, waltajjii argametti hubannoon akka uumamu caasaa keenyaan bal'inaan kan itti hojjetamaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Waliigala isaa walaallu hojiin kun hojii qindoominaan hojjetamu keessaayyuu manni maree karaa manni maree sadarkaan jiru jira. Godina irratti bulchiinsa magaalaa irratti hanga gandaatti manni maree seektaroota dhimmi kun ilaallatu wajjin dhaabbatee jiru jira. Isaan immoo yeroodhaan waliin wal ga'uudhaan hojiin kun maalirra jira? Inni karoorfame kun akkamitti raawwatamaa jira? Cimina maaltu jira? Hanqina maaltu jira? Akkamitti itti deemaa jira? Eessatti hafnee duubatti hafnee isa kana immoo keessaa baanaan jedhuun kurmaanaan manni maree sadarkaan jiru sadarkaa godinaa bulchiinsa magaalaa aanaa ganda irratti akka mari'atu ta'aa jira. Kan isarratti dhaabbatamee hojiin kun gamaagamamaa deemee bu'aan amma argaa jirru kun keessaa waggaa barreen gaddaarraa barana fooyya'insa guddaan argaa jirru kun hojii karoora qabanne kana amma yeroodhaan amma persentaa 60 karoora waggaa keessa 67 raawwachuun hojii salphaadhaa miti. Hojii qindoominaan fi qindoominaan bu'aa arganne. Sirna galmeessa siviilii gurmaa'insa hawaasaa keessatti sirnoomsuun kaayyoo fi galma manni hojichaa qabate milkeessuuf imala gaarii irratti argama. Ka'umsi keenya waajjira eejensii galmeessaa siviilii aanaa Malkaarraati. Karooraan kan nu kenname. Karoora kana giddu galeessa godhannee nus karoora kana caccabsineeti kan hawaasa bira kan ga'u goone gurmaa'insa keenyaan gurmaa'insa hawaasaatiin jechuudha. Caccabsinee gurmaa'insa hawaasaatiin waggaa gadi buufnu sadarkaa zoonitti karoora baafne achirratti koreewwan garee fi koreewwan misooma ollaaf orienteeshiniin kenname akkaataa kanaatiin akka inni gadi bu'u ta'ee jechaadha. Yeroo inni gadi bu'u to'annoo furduffis qaba wantichi akkaataan gubbaatti nu kennameeni garee bira gahee sadarkaa gareetti akkamitti hojiirra oolaa jiru ka'edhu kana to'annoo fi hordoffii isaa duukaa buune iddoo qaawwi jiru irratti qaawwa sana sirreessinee jajjabeessinee sirreessinee gadi buusnee jechaadha. Achirraati ka'ee gara misooma ollaatti misooma ollaa yoggaa jennu mana tokko hanga 7 mana tokko hanga 8 mana tokko hanga 9-10 jedhamee kan ijaarametu jira. Bifa sanaan akka inni gadi bu'ee uummanni kun hubate faayidaa isaati waan ta'eedhaaf kun murteessaadha waan ta'eedhaaf uummanni kun akka inni hubatu goonee jira. Keessumaa naannoo haadholii wajjin wal qabsiisee haadholiin sirriitti akka isaan hubataniidhaaf giddu galeessa godhannee socho'aa turre jechaadha. Keessumaa haadholii giddu. Hojiin kun karaa bu'a qabeessa ta'een akka raawwatamuu danda'u hubannoon hawaasaa mana barnootaattis aanaalee keessattis ivintiiwwan argaman hunda irratti hubannoon hawaasaa kennamaa deemamaa kan jiru ta'uu isaati. Daran hojii kana cimsuudhaaf hojiin kun kaayyoo barbaadameef akka oolu akka sila mootummaan jedhe tajaajilli kun seeraaf bulchiinsaa fi istaatiksii biyyaatiif ooluu akka danda'u hubannoon adda addaa sadarkaa adda addaatti kennamaatti deemaa jira. Gahumsa ogeeyyii keenyaattis dabaluudhaaf sadarkaa magaalaattis sadarkaa naannoottis leenjiin kennamaa deemaa jira jechuudha. Yeroo yeroodhaan sadarkaa keenyattis ogeessa haaraa gara keenyatti dabalamu gama teknooloojiitiinis ogeessa teknooloojii yookaan IT sadarkaa magaalaa jiru iddoo tokkotti dhufanii leenjii akka fudhatanii fi leenjiiwwan yeroo adda addaatti keessattuu bara darbe leenjii gurguddaa sadarkaa naannootti kennamaa ture sana erga achi deebi'ameetis ogeeyyiin keenya yeroo yeroodhaan gahoomaa akka deemuu danda'an hubannoon kennamaa kan deemaa jiru ta'uu isaati. Hojiin kun guutumaan guutuutti gara dijitaalaatti ce'uu isaatiin
hojii dijitaalaa kana irratti fookas godhamee karaa adda ta'een kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Bu'aan guddaanis dhufaa jira. Tajaajila galmeessa siviilii kennamaa jiru keessatti hubannoo qaamolee hawaasaa fi kenna tajaajilaa caasaalee ejeensichaa sadarkaan jiran biratti kennamuun irraa hawaasni tajaajila argachaa jiruun fayyadamoo ta'aniiru. Namni dhalatee galmaa'uu akka qabu, maaliif galmaa'uu akka qabu umrii keenya beekuudhaaf fakkeenyaaf maal kaasan xaxaraan lakkaawamaa ture ega barannee lakkoofsaan baramtinii gochaa turre egasii kan jedhu isa qofaa miti. Namni yeroo ammaatitti baratee hojii moo seenuu barbaadu umrii isaa kan hin beekne jira jechuudha. Maatiin odoo umrii hin beekin galmeessan jiru jechuudha. Sanaaf achirratti dhiibbaa godhaa ture. Namni gaafa ragaa ofii tokko qabu, ragaa dhalootaa, ragaa gaa'elaa tokko gaafa qabu hin rakkatu. Hin rakkatu. Waraqaan kun baay'ee nama gargaaree, baay'ee dadhabaa gargaaree, baay'ee rakkataa gargaaree itti gargaaramaara uummanni aanaa kenna. Dhaalma irratti rakkoon akka hin uumamne karaa nagaa dhaalmi sun sheerii ta'e yookaan hiramee jarris otoo waliin dhabiin otoo waliin loliin dookimentii taa'een adda bahanii nagaa waliin jiraatu jechaadha. Guddifachaa wal qabatee rakkoon ture. Rakkoon ture namni ilmoo hin guddifata. Gaafa guddifate gaafa dhaaltummaa irra ga'u rakkoon jiru. Namni haga wal abaarutti maatiin haga wal lolutti ga'ee mirgi sun achi keessatti hamma namni dhiibbamaa ture hin beekamu. Mana murtii deemee yoo san namni hubannoo argatee mana murtii deemee guddifachaa mirkaneessu. Akkanumatti walii kennee guddifachaa ture. Garuu dhumarra miidhaa gurguddaan akka ture hin beekamaa jechuudha. Sun karaa kanaan akka hiikamu godhee jira jechuudha. Guddifachaa keessatti namni ilmoo guddise galmeessa siviilii kanarratti yoo galmeesse eessumaan dhaqu mirga daa'ima sanaa eegee jechuun hin danda'ama. Kan biraa fuudhiinsaa wal qabate yeroo ammaa hubannoo bira dabree gaa'illi yeroo godhamu waliigaltee aadaa irra fudhatamaa akka qabu deemii mazagaajatti waliigaltee mazagaajaa fidii jedha baadiyyaan isaa hin fudhatu jechuudha. Waliigaltee mazagaajaa sana yoo hin finne waliigaltee mazagaajaa jechuun sartifikeettii gaa'ilaa kana jechuudha. Isa yoo hin finne hin fudhannu. Yoo carraa isaa argatee biyya fedhe deemuuf, biyya alaa deemuuf, biyya keessa jiraatee hojjechuufis, maatii horachuufis galmee siviilii kunin hubannoo arganneef hubannoo hin qabnu waan nama gammachiisu waan namatti tolu. Ilmi namaa tokko akka dhalateen ciin ilma namaa sadii jedhanii ciin ilma namaa sadii hin dhalataa, hin ilfatanii, hin gammadanii, hin fuudhaa yookaan heerumti, hin gammadanii, hin ilfatanii fi sadaffaan ciin ilma namaa du'a. Gaafa du'a ilmi namaa kaleessa galmaa'ee jira, ragaa qabaa. Duu isaa kanallee galmee kanaa wal qabsiisanii duuti isaallee hin beekama. Galmeen siviilii kunin biyya keenyaaf guddina olaanaa qaba. Baay'ee nama keenyaatiif, uummata keenyaatiif, biyya keenyaatiif haga baay'inni keenya uummata nama keenyaa asirraan beekama. Ragaa siviiliitiin kaasee du'aan kaasee qajeelfama garaagaraa irra dhufee hundeesse hunda masmara qassiisee higa gudunfaatii gageessu kana baay'ee nutti toleera. Baay'ee nutti toleera, baay'ee jireenya keenyallee jijjiireera. Amma wanni kun eenyu tola? Dhalootaa tola. Dhaloonni boru rakkatu. Abbaan yoo du'e, haati soo duute, yoo nu lachuu duune daa'imman keenya nama jennata seenii jechuudha. Yoo mirkaneeffatanii du'a keenya beeksisan mana murtiititti illee qabeenya kana qoodaman ragaan isuma. Kanaaf wanti kun baay'ee gaarii. Anadha waan kana dhaga'uu kiyyaaf ka dhaloota hin beekne ka daa'immanii nu'uu gandarratti ijaarra. Hadha dhalattee daa'imman galmaa'uu qabdi ka jedhuun. Lammaffaa immoo gaa'ela. Gaa'ela irratti illee hiikuu jechuun waaqa irratti illee nama irratti illee ulfaataa garuu asitti beeksisanii wal hiikuun waa hedduu mishaa. Maaliin mishaa qabeenyi sun dhukataa haa ta'u jiraataa haa ta'u yoo galmaanii jedhan sirriitti wanti kun sirraa'ee haati addaan baatu sun illee waan ofii sirraftee fudhattee adda galan. Ka fuudhaallee waa baay'ee gaarii. Nu dur gowwummaaf nikaa golan nu hidhan. Udu mana murtii dhandhee waan kana hin qabnu. Anum deebi'ee murtii gaa'ela kana baafadhee jaarsa kiyya waliin jiraachuu qabanatti. Maaliif qabeenya qabna? Tabiraallee waan irratti fuudhuuf ta'e wanti kun hin ta'u waan aniif inni horru jecha Oromoon dhuma fuudhuu jaara. Wanti kun naafuu naa galeedha. Qajeelan nu tajaajila uummanni keenyallee rabbi isaanii haa kennu qajeelan nu galatoomanu qajeelan waan nu tajaajilanuuf fidee ofii kiyyaa baafadhee tureera gara waggaa 3 ga'eera amma jara ammoo yooma kana gara waggaa 1 ga'eera nama lamallee fidee ofii kiyyaa akkan fudhadheetti akkan tajaajilamu jedhee baaseef bira dhaabadhe.
ragaa daa'imaa kanaan dura bifa kanaan hin kennamu ture. Odeeffannoon akkasiin ulaatamee jennaani yeroo biraa iddoo biraa barbaachuu dhaqu ragaa kun asitti akka carraa ta'e daa'imtii edda dhalattee ragaa dhalootaa ishee kun irraa asumatti baay'ee natti toleera. Maaliif jennaani duraan tajaajila akkanaa kan argachuudhaaf baasii baay'ee baaftee ganda deemtee sadattee fudhatta. Har'a immoo daa'imtii asitti dhalate ganama har'aa immoo tajaajila kana argadhee fudhadhee bahuudhaaf baay'ee gammachuun qaba. Tajaajilli isaan naa kennan illee tajaajila baay'ee si'ataa fi bakka nuti daa'imman achitti kunuunsaa jirutti da'umsaatti kunuunsaa jirutti dhufanii hubannoo nu kennanii dhufanii akka fudhannu godhanii anillee daa'ima kanaaf ragaa kana fudhachuudhaaf hawwii guddaa waan hin qabuuf gammachuu keessan dursee dhufee dura dhaabadhee fudhadhee ba'aa jiraachuudha amma xumuradhe. Hospitaala waliigala Bishooftuu keessatti haalli nuti ittiin galmeessaa jirru qindoomina hospitaalaa wajjin keessattuu nama da'ee fi ragaa du'aa fi ragaa dhalootaa nootifikeeshinii yookaan waraqaa beeksisaa ogeessi fayyaa si kennurraa irratti hundoofnetti kan hojjechaa jirru haalli nu mijatee haala gaariidhaan kan hojjechaa jirru jechuudha. As keessatti asitti ragaa dhalootaa fi ragaa du'aa galmeessaa irra lamaan isaaniitu waraqaa beeksisaa irratti hundoofne yeroo namni du'es early registrationidha asitti kan ta'u jechuudha. Namni dhalataa battaluma dhalate sanitti galmaa'ee deema. Namni du'es immoo battaluma du'e sanitti ragaa isaa fudhatee si deema. galmee yeroo mana barumsaa ijoollee galchinu waraqaa ragaa barbaachisa. Isa nu gaafatu sanaaf barbaadna tokkoffaa lammaffaa immoo biyya alaa deemullee barbaadani waraqaa ragaa waan barbaachisuuf kanuma kanaaf barbaadna. Jalqaba bakka keetti baata dhaqnetti dhufanii nu galmeessanii ani asitti hin deenye gillittan dahee achi dhufee waraqaa keetti baata fudhachuu dhufee jennaan achitti dhufanii na galmeessanii achumaan dhufee waraqaa ragaa barbaade jennaan kun haaluma gaariin anna keessummeessaa jiran. Galmeessa sibiilii haqa mirkaneessu sirna bulchiinsa ammayyaa diriirsuu fi tajaajila hawaasummaa saffisiisuu fi dhaqqabamaa taasisuu keessatti qooda guddaa kan qabu waan ta'eef milkaa'ina argame caalmaatti dhugoomsuuf qaamolee hundi gahee isaanii bahuu qabuun dhaamsa qophii keenyaati.